keessummaan keenya har'a Daanaayit Baree. Uyyu bareedduu ko. Anaani giftii ko. Jabaadhu tole. Anaafi? Thank you so much. Waaqayyo siif haa kennu. Abenamu. Qiddusti eenyudha? Isheedha. Obboleettii keeti? Eeyyee. Qiddustiif jaarsi ergameera moo? Yaa Rabbi ati na baasi. Reefu firii ishee eegaa jirti. Osoo argite anuma fuudhetuma isaan kuffise. Maaltu nama kufalchisa? Wanti nama kufalchisu. Ani garuu akka nagayetti jechuudha. Barana kan kufanii miidhachuun waan hin danda'amneefi waan jedhamuun dhagaye. Walirraatu! Isheen qabxii hinattu. Manuma obboleessa ishee waliin dubbistee deemti. Hundasaa dubbistee xumurtee deemti. Xumurtee gadi buuti jechuudha. Dubbistee itti qophooftee erga deemtee. Maaliifin qabxii isaa 700 finnire? Isallee hin beeku. Gaafattuu reeti ishiidhaan. Yuunivarsiitii bakka ishee galchee waan hin jirreef. Hiriyoonni ishee maaloo hafaniiru? Akkanatti kufan kun akkanatti. Jiru garuu nagaa isaaniitti akkami nageenyi isaanii? Sammuun isaanii akkan tuqamne maaloo? Xinnoo tuqameera. Erga tuqamanii akkami amma deemsi isaanii jijjiirameera amalli isaanii waan akkasii? Haalli adeemsa obboleettii koo hooma adduma hin qabu. Kan duriis kan ammas deemsi ishee kallattii suuta tasgabbiidhaan deemti. Icciitiin isaa maalidha? Kan waaqayyo qabu kufeen kufu. Kaayyoon ishee gara fuulduraa ammoo kan kana caaludha. Waaqayyoyyuu jedheeniira. Ameen. Waaqayyoyyuu jedheeniira. Obbolaa kee keessaa kan icciitiis jalaa baasu eenyudha? Ani ela waa'ee icciitii akka waliin soomne. Ani ragaan qaba. Ani icciitii isaanitti naasa'u. Wanta hundayyuu yoo barbaadda sitti dubbachuu nan danda'a jechuudha. Maal? Natti himi. Fakkeenyaaf. Tole. Waa'ee hiriyaa kee. Maqaa waaqayyooti. Ani isaanitti naasa'u. Waa'ee hiriyaa kee. Icciitii ishiitti himte ishiin si jalaan dubbanne? Ati. Ani hiriyaa koo walitti bu'eera jedhan isheetti hime. Isumaadhaam. Inni garuu icciitii miti. Haadha kootiyyuu himeera. Dhugaa jettamoo? Dhugaa. Tole maaliifii wal loltan? Wal reebne. Dhugaa! Harkumaa ammoo? Harkaan inumayyuu isheen akkanatti na qabatte. Maaliifiin akkanatti si qabde? Lukkuu huccuutu jira naannoo keenya. Sana booda tokko kaastee narra kaa'uuf yeroo jettu narraa deemi jedhee akkas ishee dhiibnan afachi maaliifiin akkas goota jettee dhufte. Dhufte jechuudha. Narraa deema jettee ofirraa isaan dhiibdeetti dhuftee as na qabatte. Nu gidduu seenanii jechuudha. Kan addaan nama dhoowwu nama rukuchiisa. Namni addaan nu dhoowwu seennan irra deebitee isaaniin darbartee dhufte. Afachi waggaa meeqaffaa ishiiti? Waggaa 10. Afachi hiriyaa kee malee maaliifii wal lolta? Afachi maal gochuu hin danda'are? Haraaramtanii to'am? Haraaramtanii? Oduu biraa jijjiiri. Hin jijjiiru. Inni oduu turee dulloomeedha. Haraaramuun qabdanii? Haraaramneerra. Haraaramtanittu? Eeyyee. Itti amantaa? Sin jaaladha jedhiin. Wanta akkanatti nama sodaachisu hin jiru? Kunoo har'a asumatti sin jaaladhaa jedhiin. Maaliif seete? Maaliif? Ati kadhannaa ni goota miti? Naaf kadhadhume. Yaa abbaa keenya samiirra kan jiraattu maqaan kee haa qulqullaa'u mootummaan kee haa dhufu jaalalli kee samiirratti akkuma ta'e akkasuma lafa irratti haa ta'u buddeena keenya har'aaf ga'u nuuf kenni yakka keenyas nuuf dhiisi nutis kan nu yakkaniif akkuma dhiifnu. Niga. Maal jettee amma? Yakka keenya nuuf dhiisi. Nutis warra nu yakkaniif. Akkuma dhiifnu. Eeyyee. Kanaafuu amma ta'uu balleessite waaqayyo akka dhiifama siif godhuun barbaaddu? Barbaada. Kanaafuu atis warra si miidhaniif dhiifama gaafadhu ka. Tole. Kanaafuu amma dhiifama gaafadhu. Riyaanna bareeddu koo sin jaaladha kanuma. Dhuguma laphee keetiin jalqaba kaameraa keessatti ishii ilaali mana teessee si ilaalaa jirti isa wal loltan yaadadhu garaa keetiin dhiifama gaafadhu. Riyaanaa koo bareedduu koo sin jaaladha atis dhiifama naaf godhi anis dhiifama siif godhaa jedhiiti asumatti xumurii deeme maaltu si baachise? Riyaanna hiriyaa koo bareeddu koo waan balleessiteef waan an balleesseef dhiifama anis dhiifama siif godheera atis dhiifama naaf godhe. Hanga perfeektii jettutti gara gaaffii isa taanutti hin deemu. Maal wadaraa rabbii? Maarree waaqayyo haraaramaa jedha bar. Jalqaba kaameraa isaa sirriitti ilaalii of keessatti miira keetiin dhuguma onnee keerraa yeroo dhiifama gaafattu fuula keerraa ni beeksisa. Riyaanna hiriyaa koo dhiifama isa ati balleessiteefis kan ani balleesseefis dhiifama naaf godhe anis dhiifama siif godheera. Bareedduu kanatti galtee. Har'a eenyu waliin dhufte? Obboleettii koo Qiddist. Baamlaak maaliifin si waliin hin dhufne? Eebba paarlaamaan qaba jette. Eebbi paarlaamaa maalidha? Manni barnoota isaanii kan dhuunfaa waan ta'eef eebba paarlaamaa qaba walgahiinis jiraan an jetteeti. Mana barumsaa keessanoo paarlaamaan jiraa? Hin jiru. Paarlaamaan maalidha? Gamoo guddaa.
Faayidaan isaa maalidha? Mana akkanaatu itti hojjetama. Keessa isaatti maaltu ta'ama? Mana sinimaa ta'a. Lakka akkas miti naanna'eeta. Agarsiisa kanarratti naannoo kee kan dubbanne. Paarlaamaa jechuun akka ati jette osoo hin taane bakka bu'oonni uummattoota Itoophiyaa hundi isaanii walitti qabamanii yaada tokko irratti harka baasanii bakka itti sagalee kennanii jechuudha. Akkuma asii kana jechuudha. Asitti harka baasanii harka reebuudha malee eenyutu yeroo sagalee kennu? Tole afachuu al tokko waan ta'een sitti hima. Tole. Amma yeroo gara kana dhufnu jechuudha. Namni ta'ee nu cinaa taa'eera. Taaksii keessatti? Eeyyee. Tole. Achumaan qarshii fudhachuuf. Eenyurraa? Baankii irraa inatti fakkaate anu hin beeku. Achumaan fuulduraa fi duuba isaa irratti qarshii 100 kaa'eet. Achi immoo gidduu isaatti qarshii 5 kaa'e. Tole. Sana booda feestaala maree kenneef. Tole. Achi immoo namichi lakkaa'ee ilaaluuf yeroo jedhu mucichi hin jiru. Achumaan asheetutti naaf himii waan akkasii kan of eeggadhaa uummanni Itoophiyaa hundii jedheera. Birrii hidhame yeroo fudhattanidha miti? Nan buufadhaa jedheen nan gowwoomfame. Kanaafuu ergaa kana ishatutti naaf dabarsi jedheen. Nan nyaatadhee nyaatamee jedha jechi tokko tokko. Akkas jedheera. Namichichi moo? Sitti himu shiroon mana keenyatti maal akka jedhamu beektaa? Ajajaa 100. Akkas jedhame. Ittoon foonii hoo maal haa ta'u gaa? Mana keenyatti jeneraaladha. Jireenya akkamidha? Nurra bahe. Matumarra nu bahe. Asirratti moo? Maaliin bahe? Riqaadhaan moo? Luka isaatiin bahe. Suutuma nurra bahe. Akkamitti jechuun naaf hin galle? Xaafiin kiiloon tokko 130. Tole. Ruuzii fi makoroniin kiiloo walakkaan qarshii 50. Timaatimiin kiiloo walakkaan qarshii 25. Namni akkamitti jiraachaa jira reekkas taanaan? Kennaa waaqayyoon kenneen. Eessatti barattati? Mana barumsa artistaa Caaluu Hundeessaa. Banameera moo? Maarree? Eessatti? Kondominiyeemii Galaan biratti. Yoon baname? Erga inni du'ee booda hundeeffame. Barnoota irratti akkamiiti? Gaariidha. Gaariidha? Eeyyee gaariidha. Gaariidha miti? Eeyyee. Maal faa barattu? Afaan Oromoo fi lammummaa. Tole. Amaariffa. Tole. Saayinsii naannoo. Tole. Ingiliffa. Wanti sitti ulfaatu isa kamidha? Afaan Oromoo. Maal afachooni waan ta'in si gorsa? Amma ijoollummaatti waan ta'eef wanti hundumtuu kan namaaf galu? Nu bira barkutaa 3 hanga kutaa 8ti. Kanuma. Oromiffa bartee yeroo xumurtu gara Tigiriffaatti. Tole. Tigiriffa yeroo xumurtu? Afaan Walaayittaa akkanaan hin jenne. Dirqama ka. Afaan Faransaay barachaa jira miti biyyi? Afaan Ingiliffaa barachaa jiru miti afaan biyya Oromaa? Nama Aayyuu jedhamu beektaa? Eeyyee nan beeka. Obboleettiin kee maaliif akkanatti kofalte? Nama Aayyuu jedhamu beektaa yeroon siin jedhu maaliif kofalte? Egaa waa'ee Aayyuu isheen icciitis jalaan baasne? Afachu Ayyuun abbaa warraa obboleetti kootiim. Siigaa kan icciitii baase. Icciitiin isaa maalidha? Jalqaba obboleettiin koo wal nu barsiiste. Obboleettiin kee si walii wal barsiiste? Eeyyee. Tole. Achumaan ani mana deemee icciitiin baase. Mana deemtee haasofte? Qabachuun dadhabe haadha koottiin hime. Tole. Waan isheen jettee osoo dhageesse. Afachuu harmeen maaliif hin dirfadde? Akkamitti osoo dursitee anaan waliin barsiisne jette. Ati akkamitti dursitee dhageesse? Eeyyee. Akkamitti wal si barsiiste? Kopheenaaf bittee. Obboleettiin koo bareedduudha waan akkasii jetteeti mitiire? Aayyuun akkamiree nama gaariidha? Nama gaariidha. Maaliin barte? Gaafa wal nu barsiistu sana bargarii fi piizaa na affeereera. Bargaris piizaas ni nyaatte? Ani bargarii nyaadhe. Akkasii obboleettiin kee piizaa. Amma morgan mana yaalaa galeen booda yeroo hundaa waan naaf kennamu hedduun boohan ture. Ati kana booda hin boossu yoo ta'e orgoggeen siif bitaa naan jedheet. Orgoggeen siif bita naan jedheet orgoggee guddaa isa naaf bite. Dhugaa moo? Harka reebaa fi taayitii fi tuuttaa naaf biteera. Yaa Rabbi na baase. Ati baay'ee fayyadamtu taateetta. Soneen gara keetti ergama moo? Wal fuudhanii daa'ima godhataniiru bar. Akkasidha. Karaa irratti bakka deemtu hundumattiyyuu bareeddu ni bareeddu. Eeyyee waardiyyoonni naannoo keenya naan jedhu kun isa dhugaadha. Akkam? Guddiseensi fuudha naan jedhu kuni waardiyyoota naannoo keenya jiran bira naaf haa ga'u. Kanaaf akkas gochuun sirrii miti? Lakki inni gaarii miti waan hamaadha. Kanaafuu kana booda bareedduus homaayyuu homaa akkasiin jedhan hin barbaadu. Kan ati barbaaddu nagaadhaan baatee? Nagaadhaan galu. Eeyyee. Bareedduus yoo siin jedhan homaa gammachuus hin kennu miti? Naaf hin kennu. Kanaafuu jechisaa bareedes bareeduu baates wanta akkasii sirrii miti. Tokkommoo kanan dhaga'e waa'ee keessan lamaan jechuudha. Waa'ee eenyu fi eenyu? Waa'ee kee fi waa'ee Qiddistika. Qophii dhangaawee yoo deemtan jechuudha. Naaf galeera. Naaf gale itti fufi. Mana qophii dhangaa deemtanii etoo nyaata kaaste Qiddisti maal siin jedhe? Yoon baay'isee kaase? Ija isheetiin. Ija isheetiin. Osoo ilma dhiiraa ta'ee jechuudha. Obboleessaa nyaata baay'ee yoo kaase? Si maaltu akkana si godha? Suutan kaastu? Dhaqi walakkaa isaarraa deebisi. Salphataa wayii akkas jedha. Shamarri garuu jechuudha. Ijumaan xumure.
Sana booda ni hir'istamu akkam goota? Ija isheetiin yoo natti horite akkanatti horituu fi akkana reebdu waan hin beekuuf gara mana kooti. Afachu maaliinidha kanatti adabamtu meeshaa maaliiti? Qabattoo, kophee, kaballaa, qimmidduu. Wayyoo! Eenyudha kan baay'ee si rukutu? Harmeedha? Dhiisi. Waan tokko haasa'uun barbaada. Tole. Warra gurguddaas taatanii warri xixiqqaan cooma hin nyaatina. Maaliif coomni waan baay'ee gaariidha margameeti? Akka hin taaneefani ani isaanumaaf. Maal taatee? Akka isaan hin miidhamneef jedheeni isaanumaaf jedheeni yeroo ta'e dhukkubsadhee mana yaalaa deemeen ture. Achii booda cooma waan nyaatteefi naan jedhaniiti asii fi asiin lilmoo na waraanan. Kanaafuu namni cooma baay'isu tokko miidhamuu ni danda'a jedhee dooktarii? Eeyyee. Faranjoonni wantoota adii sadirraa of eeggadhaa jedhu. Nama miidhuu jedhama. Salt, sugar, akkasumas cooma. Lakki afaan biraatiin natti himi. Coomaa! Coomadha gara fuulduraatti sirriitti barachaa jira. Yeroo guddattu maal ta'uu akka barbaaddu dhagaheera. Dhagaheera maal ta'uu akka barbaaddu. Maaree natti himi Ogummaa baay'ee kabajamaa ta'e kan biyya fayyadu. Ogummaa dhaloota qaruu danda'u keessa galuu barbaaddaa? Eeyyee. Barsiistuu ta'uu barbaadda miti? Barsiistuu ta'uu maaliif barbaadde? Beekumsa koo namoota biroo barsiisuuf. Itoophiyaa keessatti wantoonni lama dirqamaafuun qabu wanti jettu maalidha? Duubee fi liqa. Ittillee yaaduun dhanyi. Tokkichumaan isamma dubbatte kana kan dubbatte. Maalidha wanti si nuffisiise tokko jira? Nuti qarshii ni liqeeffanna miti? Eeyyee. Nuti foona keenya gosa garaa garaatiin bareechine hojjennee nyaanna. Achumaanoo? Yeroo argamu ni kanfalama. Wanti lama dirqamaafuu qabu Itoophiyaa keessatti maalidha? Waraana fi lolli obbolaa gidduu jiru yaa hafu nu'iif gaarii miti. Baay'ee si galateeffannaaf dhufu keetiif kun immoo sartifikeetii asitti argamuu kee agarsiisudha galatoon.